Opiidoo akka opiidoo magaalaa kanaatitti opiidoo durii yookiin dullattii ta'uu waraqata kanaa yaadan jalqabumaa jechuudha. Obbo Takkalaan uummata kiyya argaa ijoollee sii koomandoo dubbisuu barbaadee jedhee eega sagantaa qabate hanga dandameen uummata dhufuu qabuu fi qeerroo qarree dhufuu qabu inform gochuun irra jiraata. Ganama kana karamarra yoo deemnu waraqataan deeman. Maali jennaani akkana keessummaa dhufaa jarmiyaa qofatu seenaa ajedha. Yoo Takkalaan dhugoma jarmiyaa ofii barbaaduu dhufe ka ta'e wanti ODP jennee maqaa isinii baafnuufillee wanti kaayyoo keessan gara duraatti isinii yaannuufillee hin jiru. Namichatu maal jedhe mucaa rakkisaa wayii qaba ture. Yeroo hundaa yoo abbaan gadi jedhe olii yoo abbaan ol jedhe gadi jibbaate mucaan kun baay'ee rakkisaa ture. Guyyaa kana mucaa kana akka tasaa bishaan yoo nyaatu uummanni mucicha kana bishaan keessa barbaaduu kutan. Bishaan irraa gadi fuudhee deemaa yaadeedhuun irraa gadee barbaadaa turan. Gurbichoon hin jiru. Kanuma keessa abbaan yaada wayii fidee gurbaa kiyyatu waan sirrii hojjetaa fi kallattii sirrii barbaaddanii mee gara olii garagalaa jedhe. Kanaafuu nu imaanaa maqaa nama sadiitiin yookiin maqaa gootota sadiitiin amannee opiidoo maqaa wajjijjiirree fi ODP ka jennuun tiim lammaa jennee qaamnu osoo naa'imaa jedhee isiniyyuu garaa ol beektan. Tiim lammaa kiyyamu nama sadii nama afur hin caalu dhugaa yoo limne jechuudha. Hooggansi tokko hordoftootaa miti ka isarraa barbaadamu. Amma yoo laallee jennu kaayyoommaan opiidoo yookiin kaayyoommaan ODPtu maal akka ta'eyyuu nuun galu. Jalqabumaa jechuudha. Kaayyoommaan keessanuu garamii yaanni jedhu nu dhibu jira. Amma duratti obbo Takkalaa waan garaa nama nyaatu maal jedhee ani Finfinnee keessatti uummanni kun gabroomee jira. Afaan hin danda'u. Nama haasofsiisuu hin qabu. Yoo rakkadhu yoo aaru kana garaa na nyaata. Kenniin warra afaan beekuuf warra afaan ol beeknu wal jibbee tiikettaa wal seensisa. Dhaqnee amma kantiibaa kennaafiitti gaafatamaa jira abaan argeen beeku. Qeerroo affeeran waa'ee isaanii yoo dubbanne baay'ee nu fageessa. Amma kabaja keessummootaafii fi wantoota baay'een dubbadhu. Kanaaf akkuma jettan yaada samoonii yaadicha jiru kanarratti jaallawwan keenya baay'ee haasa'anii jiru. Xiqqoo wanti garaa nama nyaatu ammoo qabsoo uummata Oromootiin as geettanii nullee isin biraa hamne cinqii guyyaa 17-18 illee nullee cinqamaa turre. San durallee dhiigaa fi lafeen qeerroo fi qarree jaarsaa fi jaartii ka ilmaa fi intalarraa dhuman hedduudha. Garuu ammoo seenaa Itoophiyaa keessatti biyya tana ijaaruuf haga uummata Oromoo haga gootota Oromoo ka dhiiga ofii dhangalaasee daangaa Itoophiyaa kana sarareeyyuu inumaan jiru. Garuu osoo seenaan meeqa jiru osoo gootonni meeqa biyya kanaaf dhuman akka Baalchaa Safoo akka Garasuu Dhukii meeqa kam himanii amansiisuu osoo danda'anu waan hin taane Itoophiyaa soosnoo goobana daacee akkanaa Amaaraaf Oromoo walitti firoomsu afaanii sobummaa wal biraa jiru dhugaa indoo yeroo tokko isaanuu dhiifama nu gaafatu malan numaaf warwaataa yeroo hunda isaan jechoota isaanii bareechaa fi walitti firoomuu maaliif barbaachise dhugaa dubban obbo Lammaan pirezidaantii Oromiyaa irraa ka'anii yoo ol tarani Oromiyaa ala biyya kan bulchuu deeman Oromiyaa ala biyyuma Oromiyaa yoo seeraan Oromiyaa jennoo isii qabanii daangaa isii sararanii yoo hin bulchin biyya kam Itoophiyaan bulchuuf deemtan Itoophiyaa ijaaruuf Oromoo diiguummaa barbaachise dhugaa yoo waliin deemne jalqabumarraayyuu ka'ee kabajamaa muummicha ministeera keenya obbo Dr. Abiy Itoophiyaa jedhaa turan haa jedhani Oromoollee Itoophiyaa keessa jirte waan ta'eef meebi uummata addaan diigamaa jiru biyya diigamaa jiru kana ijaarree Oromiyaa riisoorsii ishiitii fi daangaa ishee ka dhiigaan sararamee laaqu jiran kan hin sirreessaa yaada jedhuun ture. Ammas garuu yeroon hin dhuman yeroon jira waan ta'eef yoo dhugaa Oromoo ijaaruuf taatan yoo biyya tana biyya diigamuuf taate tana deebistanii ijaaruuf taatan ani obbo Lammaan osoo ol guddisuu miti osoo Oromiyaa irraa godina gad deebi'ee opiidoo dullatti tanniin balleessee sirreessaa asii ol dhufe osoo dhufee baay'ee na gammachiisa.
garuu ammoo akka komiitii isarraallee Oromiyaayyuu ijjan Oromiyaayyuu gadi hin dhaabne miila sakkaa osoo Oromiyaan dhaabin Itoophiyaa jedhee achiin kaasuun isaanii baay'ee na gaddisiisa akka nama tokkooti jechuudha. Itti aanee wanti jechuu barbaadu ammoo hariiroo akkuma jaallan keenya hariiroo dhaabaa kana. Fakkeenyaaf warri Amaaraa pirezidaantii isaanii kan filate paartii biroo keessa. Akkasumas Sumaalee illeen dhaabni keenya Oromoo keessa beektota hedduu jira. Beektota hedduu jira kan Oromiyaa bulchuu danda'an. Wali namanneedha moo akkuma inni asii jedhe wal diigu paartiin keenya yeroo kamiyyuu wal diiguuf maaf deemna. Jalqaba akkuma paartiin ODP baay'ee maqaa moggaafaneen malee jalqabuma akkuma shaneen biyya seeneen maqaa abaa'ootiif feesbuuk irratti waan adda addaa shanee jibbisiisu wanti hin taane hin jiru. Milkaa'eefii jira. Shanee uummata keessaa laphee uummataa keessaa abaa'ollee baasanii jira. Achi booda as deebi'ee ammoo paartiin ODP ana qofaa biyya kana ka bulchu ana qofaa. Aje ufitti amaneera osoo filannoon hin geenye akkuma durii koroyyoo aanarraa baatee waan fiiguuf jechuudha. Duramaaniyyuu filannoon ga'e jennaan paartiin kun akkuma adiga akkuma darbe ubbeeka waan ta'eef jechuudha. Ammallee yoo dhugaa biyya kanaaf qaabsoomnee biyya kanatti lubbuu meeqa dabarsinee jirra dhiiga meeqatu dhume lafee meeqa dabarsinee jirra yoo jenne mee Oromoo jalqabumaa waliigala ijoollemmaa Oromoo qaabsaa'oon gootonni Oromoo waliigalaatiin mee dura biyya teenya miila takkaan dhaaba. Itoophiyaa salpha. Akkuma jedhamaa ture Itoophiyaa bulchuurra Oromiyaa bulchuun akka ulfaatu jedhame san Oromiyaa gadhaabnaa Itoophiyaa bulchuun waan ulfaatu natti fakkaan. Akka rakkinnaatiitu ammoo dhaaba kana keessa kan jiru maal jaasaa adde Adaanech jedhaa turanis obbo Lammaan jedhaa turanis siyaasa keessa buddeen hin jiru jedhaa turan. Waggaa tokko guutuu kaxabataanii irtan siyaasa akka kubbaa miilaatitti milkeessaa jirtulle garuu uummanni akkam jira uummanni Oromoo diinagdee eessa jira nageenyaan eessa jira jettanii hubataa jirtanii achuma teettanii handhuura Finfinnee sanuuyyuu keessaa isin kaasuuf osoo lolanu isin waa'ee biraa haasoftan. Mee jalqabumaayyuu ishee masaniiyyuu handhuuruma teenna shan ka lubbuun meeqatti dhume san waa baay'ee hojjechuu jirtan. Akkuma jedhan obbo Takkalaa waa baay'ee sirreessu jirtanii diqqoo cinarraallee waa'ee boolloo laga daadhii laga xaafoo sanillee irraa qusataatu